Dhagaan jaalalaan baatan habaqii dirqisiifamanii baatan caalaa salphata. Abbaa manaa fi haadha manaa gaa'ela keessa yeroo dheeraa waliin jiraachaa turantu ture. Guyyaa hundumaa amala wal faallessuu qabu. Waan baay'ee irratti wal falmaa fi wal caqaccaqaa jiraatu. Yeroo dheeraan boodas isaan lachuu wal nuffan. Nuffaniis hin dhiifnee walii wajjin jiraachuu dhaabuu akka qaban murteessan. Mata dureen lola isaanii inni guddaan immoo dhala dhabuu ture. Sun fedha Waaqayyoo qofaa kan ta'uu isaa qofa waan amansiisuuf illee isaan walfalmii garaa isaanii addaan fageessee deemu walfalmu. Ciniinsuu dheeraan booda addaan ba'uu murteessan. Isheenis ani tasumaa si wajjin jiraachuu hin dandeenye ati raawwattee abbaa manaa gaarii ta'uu hin dandeessu jetteen. Innis akkasuma dubbii wal fakkaataatti dubbate. Ati haadha manaa koo ta'uuf dubartii maltu miti. Kan biraan haafuu sanyii koo nama ta'ee akkan ijaan hin argine illee kan na godhee si wajjin hidhamee jiraachuu kooti. Abaarsa maaliitiin qabni koo sitti na fide jedheen. Isaan lachuu waladheessaa waliikuuf murteessanii maanguddoota biyyaa waamuun rakkoo isaanii itti himatan. Maanguddoonis utuu wal hin hiikin duraa waan isaan gochuu qaban hojmanii kennaniif. Isa abbaa manaatiin ati qottoo fudhadhu deemii baargamoo tokko tokkotti illee daba hin qabne hojjaan isaas baay'ee dheeraa ta'e murii kottuu jedhan. Haadha manaa isaatiin immoo ati immoo amma inni muree dhufutti oobdii mana keessanii sana miicii qulqulleessii eegii. Yommuu inni dhufuu xuriin tokko illee oobdii sana keessatti argamuu hin qabu jedhaniin. Isaan lachuu hojmanii isaanii fudhatanii deeman. Inni guyyaa guutuu barbaadaa olee muka ulaagaa isaan jedhan guutuuf dhabe. Aduun dhiinaan galgala baargamoo dheeraa garuu bakka baay'eetti jajallate tokko jiru muree fide. Maanguddoonni biyyaas nuti kan jenne kana miti kanatiif fidi jedhamtee kan bakka tokko illee mudaa hin qabnedha. Ati immoo kan fidde kan biraadha. Kanaaf kan rakkoo qabuu fi waan godhe jedhame hin goone si'i jechuun bakka meeqatti mukti inni fide jal'ina akka qabu itti lakkaa'an. Innis miilla isaaniitti kufeetu na of kalchaa muka isin jettan sana argachuu hin dandeenye. Yoon jal'ina kan hin qabne argadhe hojjaa isaatu gabaabaa ta'a. Yoon dheeraa argadhu immoo bakka baay'eetti jajal'atee jira. Kanaaf guyyaa guutuu jooraan oolee ulaagaa sana guutuu dhabee jedhee deebiseef. Gara haati manaa isaa jirtus hin deeman. Guyyaa guutuu boqonnaa malee oobdii mana isaanii sana xuriin kan irra hin jirre gootee abbaa manaa ishee eeguuf jecha boqonnaa malee biyyoo lafaa dhiqaa oolte. Baay'ee dadhabdee gadi jechuu fi ol jechuu itti ulfaatee jira. Maanguddoonnis akkamiin osoo ati dhiqxee hin qulqulleessin abbaan manaa kee lafa dhaqee galee dhugumaan situ rakkoo qaba jechuudha jedhaniin. Isheenis akkuma abbaa manaa ishee miilla maanguddootaatti kuftee maaloo na of kalchaan guyyaa guutuun miicaa oolee garuu biyyoon ni dhiqama malee hin qulqullaa'u humna koo fixeen dhiise malee dhibaa'ee mitii jetteen. Maanguddoonnis isin lachuu itti dadhabaa ooltan. Garuu waan godhaa jedhamtan gochuu hin dandeenye. Dhuguma mukti jal'ina hin qabne hin jiruuf malee abbaa manaa keetu dhibaa'ee hin fidin dhufe miti. Biyyoon dhiqamee waan hin qulqulloonneef malee haadha manaa keetu dhibaa'ee hin qulqulleessin si eeges miti. Kanaaf haadha manaa mudaa hin qabne barbaaduu dhiisiitii mudaa ishee sana isheedhaaf guutaa wajjin jiraadhu. Atis abbaa manaa waan hundumaa irraa qulqulluu ta'e sana barbaaduu dhiisiitii akka dur oobdii keessan irraa xaragdee miidhegsuun jiraattan sanatti waa irraa xaragaa wajjin jiraadhu jedhaagaa nagaan gara mana keessanitti galaa jedhaniin. Obbolaa koo nama waan hundumaan guutuu ta'e wajjin jiraachuuf barbaadaa jirra yoo ta'e guutuun wayitti dabalamuufis ta'ee wanti biraanis itti dabalamuuf bakka itti guutantu hin jiru. Nuti guutuutti dabalamuuf osoo hin taane hir'uu guutuuf hidhata gaa'elaa walii taana. Kanaaf waliif barbaachifna. Kanaaf hiriyaa dhugaa waliif taana. Kanaaf kaadhimaawwan waliif taana. Waaqayyo gaa'ela guutuuf guutuu walitti hin daballe. Waaqayyo Addaam isa hir'uutti Hewaan ishee isa guutuu gootuu dabale malee Addaam guutuudha osoo ta'e Hewaan maaliif isa barbaachifti? Namni waan itti hanqatu tokko waan qabuuf nama namaaf kenne. Waaqayyo waan itti tokkoffaa taanee fi bakka itti tokkoffaa taane qabaannus
Wanti nuti itti hir'ina qabnuu fi qaama nuuf guutu tokko nu barbaachisu garuu dirqama inuma jira. Nama waan hundumaan guutuu barbaadaa jirra yoo ta'e, namni sun nuun barbaadu maaliif jennaan guutuudha. Barbaachisummaan keenya hir'uu guunnee wajjin ta'uufi. Sun immoo filannoo keenyaan ta'uu qaba. Jaallannee kan nuti itti seennu ta'uu qaba. Jaalalaan taanaan immoo gammachuu qaba. Kanaan dhagaan jaalalaan baatan habaqii giddisiifamanii baatan irra salphata jedheefis kanaaf amalli nama nuti jaallannu nutti hin ulfaatu. Amalli badaan ba'aadha. Garuu yoo ni jaallanna ta'e ba'aa salphaadha. Waan dubbiftaniif, waan dhaggeeffataniif akkasumas waan hiriyoota keessaniif qooddaniif ulfaadhaa. Maddii kitaaba Baa'isaa isa Haaraa Furtuu Dhoksaa Jireenyaati. Gatiin namaa guddaadha. Kan kana barreesse Waadaa Bultii Caalitii. Ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jenna. Abbaa fi ilmatu otoo waliin deemaa jiranii laga tokko bira gahu gaafa kana ilmi isaa yaa abbaa koo harka koo na qabii ittiin jedhe. Gaafa kana abbaan maal ati na qabatteetta miti maaliifan si qabaa jedhe. Ilmis abbaa koo ani yoon si qabadhe dadhabeen si gadhiisaa lagni kunis na nyaataa yoo ati na qabatte garuu akkanan gadhiisni kanaafani na qabii kanan siin jedhe jedhaan. Deemsa keenya keessatti ani Waaqayyoon qabadheera ofiin jenna. Garuu amaluma biyya lafaa ta'ee biyyi lafaa dadhabsiistuu fi rakkistuu waan taateef ni dadhabna. Kanaafuu ani Waaqayyoon qabadheeraa hamma jennu yaa Waaqayyoo harka na qabi haa jennu. Harka isaa keessaa eenyuyyuu nun butatu. Gara gamaatti nu ceesisa malee nu gadhiisee lagnis nu nyaatu. Yaa Waaqayyoo harka koo na qabi. Ani Waaqayyodhaa, ani qajeelummaadhaan si waameeraa. Ani harka sin qabaa sin eegas. Saba ani kakuu galeefiif saba lafa irraatiifis ifa akka taatuuf si kenneeraa. Macaafa Raajicha Isaayyaas boqonnaa 42:6. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaa isa ani har'a isin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan Waaqayyo Gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isin in oolchaa. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufaa isin hin qaqqabas. Mandara keessatti maasii keessatti hin eebbifamtuu. Dhalli keessan midhaan maasii keessanii, ormaanni horii qe'ee keessanii, jabboonni xobbaallaanis eebbifamoo hin ta'uu. Guuboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'uu. Yeroo gad baatan yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Karaa tokko isinitti hin dhufuu, karaa torba isin baqatu. Gombisaa keessanitti wanta harki keessan hojjetu hundumaattis Waaqayyo eebba hin erga. Waaqayyo Gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isinin eebbisa. Isin abboommii Waaqayyo Gooftaa keessanii yoo eegdan, karaa isaa irraas yoo adeemtan, isin abboommii Waaqayyo Gooftaa keessanii yoo eegdan, karaa isaa irras yoo adeemtan, Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isaa isa qulqullaa'aa godhee isin hin dhaaba. Yommuu sabni warri kaan hundinuus isin maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan in argu. Isin hin sodaatus. Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yeroo isiniif kennu achitti dhala keessan, hormaata horii qe'ee keessanii, midhaan maasii keessanis isiniif hin baay'isa. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaas eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isaa isa gaarii isa Waaqa irraa isiniif bane yeroo isaatti lafa irratti bokkaa hin roobsa. Isin saba baay'eedhaaf hin liqeessitu. Ofii garuu nama tokko irraa iyyuu hin liqeeffattan. Waaqayyo akka isin mataa taatan godha malee eegee isin hin taasisu. Abboommii Waaqayyo Gooftaa keessanii isa ani har'a isin abboomu kana yoo dhageessan, gaarii gootanis yoo eegdan, irra aantu malee jala hin aantan. Waaqayyolee biraa duukaa bu'uudhaaf isiniif hojjechuudhaafis dubbii ani har'a isin abboomu kana irra gara mirgaatti yookaas gara bitaatti hin gorinaa. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan immoo
Abboommi isaa fi seerrata isaa warra ani isin abboome kana hundumaa gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan abaarsi itti fufee jiru kun hundinuus isinittiin dhufaa isin hin qaqqabas.